Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii annaga kooti. Egaa har'as jechuudha akkuma baratanii barumsa haaraa, viidiyoo haaraa akkasuma immoo guyyaanis haaraan walitti deebinee dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu hundi keessan bakka jirtanitti baga naganaaf jiraatan isiniin jaa nageenya kan koo bakka isin jirtan hundatti isin haa qabu isiniin jecha har'as jechuudha barumsa haaraa fi viidiyoo haaraa akkuma isiniin jee qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Barumsichi keenya haaraadha maali kan jedhu wajjin itti deemnee kan ilaallu ta'a. Isa dura garuu roonni hanga har'aadhaa YouTube chaanaala keenyaaf haaraa taatan jechuudha. Koottaa seenaa maatii keenya ta'a subscribe godha akkasuma immoo mallattoo fuulduratti isiniif bahu ol kan jedhu irratti deeffadha. Isiniin jecha warroonni maatii keenya taatanis viidiyicha oguu daawwattan like gochuun qooda keessan bayadhaa akka nama hedduu bira ga'u taayisaa isiniin jaa akkasuma immoo hamilee nutti horaa isiniin jecha introo tana booda gama barumsichaatti achi isin dabarsa. Ammas jechuudha introo booda deebineetiin dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu barumsichi keenya har'aadha malee kan jedhu akkuma waadaa isiniif seenee ture. Barumsa isiniif viidiyicha kana dura waraabee isiniif dabarsee keessatti jechuudha. Haala kamiin maakii bilbila nama waayifaa keenyatti fayyadamu takkaahuu koompitara nama waayifaa keenyatti fayyadamu sana fuunee appilikeeshinicha kaleessa isin barsiisan keessatti galchine irraa bilook gochuu akka dandeenyu barumsa biraa keessatti isin agarsiisa isiniin jedhee ture jechuudha. Kanaafuu akkuma waan dubbadhe waadaa isiniif eegee ture isinis ammoo like gochuun subscribe warroonni haaraa taatan gochuun qooda keessan ba'a. Akka kana isiniin jecha barumsa kana haasa'u osoo walitti hin dheeressine kallattimaan gama sanitti hogguu achi isin dabarsu appilikeeshinichi keenya har'aadha isa kana jechuudha. Appilikeeshinicha gadi buufna. Hogguu gadi buufnee jennee bifa kanaan nuuf bana next jennee bira khurna jechuudha. Asitti illee ammoo amma bakka kanatti la agree and continue kan jedhu kana ni tuyna jechuudha. Achirratti ammoo ammas deebine enable location kan jedhu kana ni tuyna. Yoon fedhin ammoo barreeffama jalatti nuuf bahu kana continue white location kan jedhu kana ni tuyna. Nuti ammoo enable location jenneetiin tuyna yoo fedhin ka gadaan tuyna. Mee fakkeenyaaf enable location kan jedhu kana tuqa yeroo kan barbaada jedha barreeffama bulee sadii naabawurraa kan jalqaba kana tuqa jechuudha. Yeroo appilikeeshina fayyadamu qofaa jeetiin tuqa jechuudha. Amma kanaafuu waan nagaafatu kana hoo ammas kunoo asitti heeyyama biraa nagaafataa jira. No thanks jennee bira khurna jechuudha. Ammas deebi'ee waan biraa nagaafataa jira. Galmaa'ii appilikeeshina kana keessatti naan jechaatiin jira jechuudha. Kanaafuu ani amma galmaa'uudhaaf jechuudha waan hin feeneef isin yoo feetan galmaa'uullee dandeeytan sign up akka jedhu kana to'itanii feetan Facebook keessaniin galmaa'uu dandeeysan feetan ammoo email keessaniin galmaa'uu dandeeysan. Anamma galmaa'uuf hin fedhu isin yoo feetan achiin galmaa'uu dandeeysan. Kanaaf eessa tuqa jennaan kan gadaanuu kana tuqa jechuudha. Kunoo akkuma argitan barreeffama sign up jedhu kana jalaan jiru kan tuqa jechuudha. Isa hogguu tuqee ammas deebi'ee kunoo barreeffama kana naaf fida. Ammas eessa tuqa jennaani jala isaa my be later kan jedhu kana barreeffama dhuma daalachaan jalarra jiru kana ni tuyna jechuudha. Hogguu tuyna jenne haala kanaan nuuf fida. Ammas eessa tuyna close kan jedhu tuyna jechuudha. Close tan jettu kan barreeffama buleen dagalee jirtu tana daalachaan barraa'e. Hanga kana jechuudha. Hogguu haala kanaan iddoo kana nu geessee appilikeeshinichi keenya kun jechuudha. Eessa tuyna jennaan amma test speed kan jedhu akkuma kunoo appilikeeshinicha kalee isin barsiisee ture jechuudha. Speedii isaa lakka'uuni barbaaddaa jechaatiin jira. Yoo speedii isaa laaluu feenee kunoo barreeffama bulee lammaffaa irra jirtu tana kunoo isii tana jechuudha. Isii tana gattuunee humna shabakaa keenyaallee ittiin madaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu ammoo nuti amma bakki yaada keenya har'aadhaa eessa jennaan scan for device kan jedhu kana jechuudha. Kan gubbaarra jirtu kana ni argitan jedhee yaada. Scan for device kan jettu kana scan for device kun maaliif nu fayyada kan jettanii akka gaafii isinitti hin taaneef jechuudha. Scan for device kun kan amma halluu diimaa kana keessa jiru jechuudha. Scan for device kana gattuina hogguu gattuineetiin jenne haala kanaanin naaf fida. Enable location jedha continue white jechaatiin jira jechuudha. Kanaaf amma nuti eessa tuyna jennaan enable location kan jedhu kana ni tuyna. Mee ammaa fi lookeshina khiyyanaaf banee haanaaf hojjetu fakkeenyaaf haala kanaan naaf fideetiin jira jechuudha. Hogguu inni haala kanaaf maqoota kana naaf fidee ammaaf bilbila lamatu wifi keetii fayyadamaa jira naan jea.
yoo takkaahu lam koompitara illee yoo ta'e bifuma kanaan fida lama kan jedhu kan jalqabarra jiru kun amma isinitti agarsiisa kun rooyitaratiyya inni kun asitti waayifa rooyitar jedha isiillee isiniif baasa lammaffaarra kan jiru illee kunoo Samsung Galaxy A50 jedhaa jira innis bilbila kiyya jechuudha bilbila tiyya tana malee amma walumaa galatti kan jalqabarra isiniif fidu yeroo kamiyyuu rooyitara teessan takkaahu qafoo waayifaa keessanii isiniif fida kan lammaffaarra jiru achi gad laakkoottan malee kan jalqabaa kana laakkootan ammaaf tokko qofatarra jira jechuudha inni garuu gubbaa kanatti lama naan jechaatiin jira jechuudha kunoo ni argitan jedhee yaada two device naan jechaatiin jira jechuudha kanaaf amma walumaa galatti two device naan jechaatiin jira irra jiru garuu tokko qofaatu irra jira jechuudha khana ifa jeetii yaada khanaaf amma walumaa gala adrees maakii isaa akkamiin argannaa waan jedhu gaafii walitti goonee jedha adrees maakii isaa argachuuf bilbila barbaanne san irra gadi tu'ina wagguu bilbila barbaanne san irra gadi tu'ineetiin jenne jechuudha nuti bilbila barbaanne fakkeenyaaf namame khamiin irra gadaa tuqu qafuma mataa isaa rooyitarii kiyya kan irra gadaa tuqu maak adreesii isaa hoo eeysaan arganna kan jedhuuf jechuudha maak adreesii isaa mee fakkeenyaaf Wi-Fi khiyya ammaan tana gadi haa tuqu erga gadi tuqeetiin jedhe jechuudha maak adreesii isaa argachuudhaaf jechuudha walumaa galatti maak adrees kan jedhu kunoo jala kana ni jira jechuudha maak adrees kan bilbilaallee bifuma kana isiniif fida jechuudha maak adreesiin kunoo isa kana jechuudha maak adrees kan jettu kunoo isii tana jechuudha amma xiyyaatti kan qajeelu maak adrees jedha lakkoofsichi isii kunoo fuuldura kana ni argitan jedhee yaada fuuldura kana jira jechuudha khanaafu maak adreesii isaa fuuldura isaa kana jiru jechuudha walumaa galatti maak adreesii fuuldura kana jiru jechuudha al takka qofa bakka laakkoo isaa qubee jiru kunoo koppiitu jedheetiin jira jechuudha koppii naa ta'eetiin jira jechuudha bakkitoon isin gadi tuuxan jechuudha bakka kunoo qubee caarraan eegalee faarratti dhumatu kana maak adrees jedhee isa fuuldura ka jiru koppii goona erga koppii gooneen booda appilikeeshinicha keenya kakalee isaa sana keessa ni deemna wagguu appilikeeshinicha keenya keessa deemneetiin jenne haala kanaan appilikeeshinichi kalee isin barsiisuun koppii gooneetiin jirra kalee isin barsiisuun nuuf bana wagguu inni nuuf banee jedhee haala kanaan jechuudha nuuf banaa wagguu inni nuuf banee bifuma amma argaa jirtan kanaan keessa nu galche jechuudha haala kanaan keessa nu galcha waggoonni keessa nu galcheetiin jedhee beeksisa akkuma kalee isin hime ni dhufa exii dhoyinee keessa baan waggoo exii dhoyinee keessa baanee dhiifama wajjiin al takka appilikeeshinichi kun ammaaf afaan biraati afaan arabaatiin dalagaa jira ingiliffatti haa deebisu kana jechuudha walumaa galatti mee amma keessa nu galcha connect jennee keessa wagguu seenneetiin jennee haala kanaan nuuf dhufa jechuudha wagguu inni haala kanaan nuuf fidee beeksisa kana nuuf fidee beeksisa dhoyinee keessa baana jechuudha wagguu beeksisa dhoyinee keessa baana jechuudha haala kanaan Wi-Fi access control kan jedhu kana keessa ni seenna akkuma kaleessa isiniif hime wagguu keessa seenneetiin jennee kanaaf amma maak bilookhar kan jedhu kana nuti bakka kaleessa isin garsiisee jira maak bilookhar kan jedhu kana ni tuyna jechuudha isa kana kunoo kan amma giingoo keessa jiru kana maak bilookhari kana wagguu gadi tuyneetiin jenne haala kanaan jechuudha amma asitti enter the device maak kan jedhu kana gadi al takka akkana gadi qabu qofaan asitetti jechuudha al takka akkana gadi qabuun paste kan jedhu itti tuyin wagguu tuyne kunoo maak adreesii reefii sun asitti naaf galee jira jechuudha kanaaf bilook kan jedhu kana yoo angadi tuqe fakkeenyaaf bifa kanaan naaf fida wagguuni naaf fideetiin jedhe jechuudha kanaaf bifa kanaan naaf fida wagguuni bifa kanaan naaf fide kunoo namma bilook godheetiin jira jechuudha wagguu bilook godhe jechuudha haala kanaanin Wi-Fi keessan akkuma kalee isin hime sekondii kan hanga kudhan aga soddomaan irraa baduu danda'a isumaan otomaatikii irratti deebi'a isinin jira kaleessas isin barsiiseetiin ture jechuudha kanaaf walumaa galatti amma isa kana erga hangana goone booda kallattii kanaan bilook ofirraa gochuu dandeenyaa jechuudha appilikeeshinicha eessa arganna warroota jettanii gaafii gootaniif jechuudha appilikeeshinicha iddoon isin argattan Play Store keessaa isiniif hin argamu kanaafuu appilikeeshinicha gabaabatti linkii an isiniif kaa'u fuudhee iddoo kana isin geessa jechuudha linkicha an isiniif kaa'u kun fuudhee iddoo kana isin geessa wagguu linkiin fuudhee iddoo kana isin geesse akka amma argaa jirtan kanatti ni eeggattan tana booda ammoo jechuudha wagguu eeggattanii sekondii muraasa irraa baatan jechuudha haala kana sekondii muraasa eegdanii eeywa sekondii muraasa eegdanii kaatan bifa kanaan isiniif fida jechuudha appilikeeshinichi kunoo akkuma argaa jirtan bifa kana isiniif fida linkichi isaa kunoo meegabaayitii 42 kana gadi tuquudhaan kallattiidhaan gadi isiniif buusa jechuudha wagguu isa kana gadi tuqxan bakka amma diimaa irra marse kana haala kanaan jechuudha beeksisa isiniif fida close jettanii
hintu hitan jechuu yeroo takka osoo beeksisallee isiniifin haala kanaan ammoo kunoo anama buufadhee qabaa si'a lammaffaa deebistee buusuu barbaadan han jedha kanaafuu hin barbaadu waan ta'eef kaansel godhe isiniif ammoo buusuu barbaadanii jedhee isiniif fida yes jettanii eeyyama kennitaniif achi booda ammoo appilikeeshinichi kunoo fakkeenyaaf gubbaa kanarraa sarara sadiin gubbaarra jiru tuquudhaan daawunlood kan jedhu tuquudhaan as keessa isin galchaa kunoo appilikeeshinichi hanga buusee jira dura fakkeenyaaf install godhee jira amma install godhuu barbaadaadha dura waan install godheefu kaansel jedha kana fakkaate jechuudha barumsa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u like gochuu hin irraanfatina hanga barumsa birootiin walitti deebinutti bye bye